Ani makan ko bada ni ada sofuti jirradde ol beenani fati biyattille. Ababa ani maalan gode maaluma distani burte maal mala ko balle istingaru. Qoy ka burte waan isin jette gammee gaafa sanii dawwaleeti ani jalduu siin dawwalle jalduun daarikti. Kaardiin qabu deebisiin jette ani jalduu sitti ergee rakkiti guudhaaliin jedheeni burteen immoo isaan dura ganama dawwalee fi jette gaafa sanillee dubbatteerti. Dawwallaaniif gammeen ani maalan godhaa jaalala narraashii qabee sobdee caammaa fa'aa naabiti minaamina jettee sobdee odeessiti tiguunanii waa takka iyyuu ittiin binne kineenee yeroo na wajjin hin ciistuu iyyuu ofii ishiitti bitattee liqimsitii fuuldura ennaan garaatti afeen lakkiisa salphisti yaa gammee. Kudir to kas gure ode satte adani Facebook tan nabra tutti ino deessu kaadha dhaggeeffadhu kan odeessu dubbii hunda ishiitti siifi ta'anila lakki yaa gammee atirree daa'ima biyyaa qabdaa salphattaa micayyoo tana ofirraa kuti jennaani hani maalan godhaa akka ishii garaatti nafne dirqamaanan kiniinii ishee obaasee manatti ishii deebisa dirqamaan jettette ati kana godhuu kee guyyaa takka dhageen beeku garuu bootii miidhanan dawwaleef jette burtee sagalee bootii keessaa hin baasii fiti maqaa ilma dhiiraan balleejjini waa rabbi jechuudha. Garuu burtee kana balleessitu baay'ee gaddeeni. Yaafee sinaa eebbisuun ulfaadha. Allakkoo hin qabu. Dhugaa yoo qabaatte gammee abshir nuti burtee galchitoo Ala maraate wajjin hin gammee nidaa qaba seetan immoo farramanii taasisan kenna maalan balleessan ko maan namna kana jolle. Abshir romaan balleessine ati qoyi sagaleen immoo rakkate too sagaleen jirre gammee miira keessaa bahe sagalee san nu haasiftu miira keessaa bahe asuma keessa ture. Sagalee yuuti bakka waan mafuufaadha. Rakkoo hin qabu. Baay'in gammee. Baay'in ati soo akkuma tiguu fi ganniin na tuffatanii. Tungguuf ganniin araaramaa jennaan na tuffatanii yaadii keessa na reena didanii atis naman tuffatin dhaabbatas keessa bulu. Hin jira dhiisaa bakka. Hin jirte atirree hin jirte. Ababaa dhageessitani maaliif hin galchine burtee maaliif gannama darbitan ko isin nde? Moodiitarri ergaan galchitu mutti mul'atu uummanni akka jirutti gasti ergata akka jirutti jechuudha. Akka jirutti galatoomaan jedhin gammee hati uumaa godheen beeku haqa namaa hin qabu jettee har'a maqaan kee kun gadi ba'uun nan gadde dhugaa rabbi. Nan gadde kottu jalduus galchi jalduunis rakkoo mataa ishii danda'e gaafa sana isinitti dhugayyuu. Please ammas murteessii wanti nu dhageenye tokko hin jiru. Sagalee sana haafee burtee agisitti dabaludha. Gaafa misayoon marsii duutu san qoricha buddeena nyaachiste itti nu baxabbataa turte. Bakka bakkatti ittiin sobdeen burtee haasaa ishee kan beeka. Kanaafuu eeyyee suunta haasaa jireenya namaas hojii namaas ijoollee baxabbaxuun gaarii miti dhugaa rabbiin dubbadhaan. Ani silas kanan iyyee wacee jedhee fi qo'aa sagalee san qabaannan okkee yoo immoo hin jirre sana tokko qofarra dhaabbannee haasa'uu hin qabnu please. Gammee deema obboleessa koo namni takkitti gammee irratti duudina gammeen olitti gammeen yoo namni nageechi jedhe oromummaa olii gadi geecha dubartoota meeqa gara biyyaa gaggeessaa oola mucaarraa gadi bu'a. Mucaa hin tuqina mucaan jireenya mataa isaa sammuudha yaa jiraatu. Dhalaa biran gahin gammeeti. Dhalaa tan ofirraa ishee oofi. Hin maraatiin dhalaa wajjin abbaan barbaade dibbiin finxiraattu maqaa kee of hin balleessin bultii kee hin diigin. Maal godhaa jettuun dubartii godhatte baga godhee yoodoo godhee hoo. Ishiin maa jala datte. Numaayyuu burtee kan garagala dhugaa waaqa. Yoo micoosu sagalee sana hin baasne kuni maqaa namaa balleessu. Burtee kottu ol bahee hin jenne maalas godhe jedhe. Maaliif nama fuudhishi maaf na buufte akkana safaana taa'een dubbanne maaf na buufte. Gaadis ilaalaa keessaa sagalee baasitii nu dhageechisi. Bilbilee tana wajjinaa ta'e sagalee bilbilee tana wajjinaa ta'e. Burtee bilbiluma sana haasoftee akkatti keechaa baasuttani maa fooloo naa deebisiitii keechaa baasii fiti sagalee gadi. Kunoo kootu quxurii kun sii kenna fooloo miti foonaa dhakootee akkatti baasan riikardii jiraannan siif hin kenna ofii kooti immoo kana riikardii qabeef kunoo sin dhageessisiisa. Ol baasi mee amma nu dhageessisiisi. Kunoo qoy dhaqee fida bilbila lamaan qaban doomu. Ookee dhaggeeffata mootii qabadda. Jawwisaa azala deemtaatis. Deemna qiitii dhalaa ol fixu olitti araarsi ilma dhiiraa taatanii gamni as gaddaddee dafarti yoon isiniin jedhu isin soba isinitti fakkaate kunoo qoy sagaleen ofii kootii qabeef iyyuu isiniin dhaggeeffachiisa jechuudha. Ol baasi jenneemi. Ol baasi kan gammeetis sankeetis. Daqiiqaa 32 haasofnee irratti cuusnaa. Qoy kinoo. Warri modii taraa suusee galchame.
Ana raajii kan akka inni maali sodaatee uttaalee bira dhugaa ofii hin baafatu. Maaliif ganna buusan duraan dursa ababaa mee maal balleessan koo maaliif ganna buusan? Gadi nama buufu kora koo qabdi. Maal nama gaddarbuun koo hinde? Bilbilli natti mul'atu maal godhaa jettu qofa godii taras sanarraa guurradhaa ni ture. Ani maaltu sin wajjin immoo sin jammartanii mana gorfotti jettu yeroo mara uummata qoshaashaa jetti micayyoon uummanni qoshaashanii haraaramaa jennaan na tuffattee yaati. Ani citii ishii tolcheefin asitti wajjin taaggalaa jira. Ati uummata narrabsin nabsee dhaggeeffadhu laa sagalee kondoom kanan gammeedha qabeeffanuura deebi. Isinii banaan jira dhaggeeffadhu. Sooyi sagalee abantu mee uzzeedhaa bakka. Kanin of ergeef. Kemmi dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Hin qalladin garuu waan biraa osoo hin taane guyyaa tokko yeroo ajumaanii dhuftu jechuudha. Biree fayyisaa bira yeroo dhuftu. Waa'ee isa kana miti. Sagalee isa hojii haasofte fidi kan inni waa'ee ishii dubbatu. Amma dubbii qabatamaa barbaanna araarsuu barbaanna jarri kun obboleeyyan nama biyya tokkooti okee. Fikir diizaayinii dugda duuban jiru mana kontiraatan. Atis dubbii kan kana jechaa fidde akkuma mataa dura jirtu fidii kottu. Anuma gammeen jedhe. Dubdee burtee fayyadamee. Sagaleen baasi boosimii keessaa hin baasa. Sagaleen qirbii ayyuu akka ishiin baastutti. Nama hoo. Ani bootimii keessaa. Kan gammee fide. Itti maa godhan keessaa. Riikardiidha nanaa seesiniin hin jenne dursumarraa kaasee bilbilee fi naasee. Amma bilbiluma saniinuu akkamitti sagalumaatti ergiteef sagalumaatti ergiteef. Amma maallaan jedhee naa barreesse seete lubbuu maalinni jedhee naa barreessaa jira amma sammaa kana jechuudha. Sibbee ta'in odeessaa namni. Yaa caba taaboo godhamee maal uummanni kun irraa rabbi. Gara waaqayyoon waaqa jeelchu. Kidoo gammee nazzala jira gammee galchaa koo gammee ol gali. Gammee kootu sanyii koo sodaatin. Gammee kootu galii ofirraa dubbadhu. Afaan guutuu dubbadhu rakkoon hin jiru. Nam takka wacina kiisaa lamaan walitti haasaanii siraata godhaa gammee galchaa. Kinoo ababaa ol darbaa jira. Kan jira kanaaf ani lokisheen deemaa jira inni dhaggeeffata gocha. Murtee maal barbaaddati? Ati waan kenne tigisti dirqamaan nafaana jiraachaa jirti naas gaddaddeeti ofan ajjeesanaan jechaa jirti jettee waan dubbatte maa dhoksitan dubbattu nuti kosiif dubbachaa jirra ofirraa buusu waa'ee akkasii jedhani naan waan dubbatte hin dhoksin genne dhaggeeffadhu ani kanan siin jette genni akkasuma naan jette ani dhimma tokko oomaa wanti ta'u hin jiru nuti kan jechaa jirru sirraa dhaabbattu kana booda. Bakka dhaabbattu maarree waan isin jedhe maal ta'e dubbattee maqaa koo balleessan akkas jedhama. Akka naa dawwaltee akka balleessaa dawwaltee miti kana hubsiste maal jecha kana maal jedhamaani. Dubbiseera tigisti naas gaddaddeen nafaana jiraachaa jirti yoon sin dhiisa jedhe ofan ajjeesanaan jetti kanaafani malee ani dhimma ishii hin qabu. Kan wanta dubbatte tokko ittiin gaabbate. Kan kiniini ofii bitatteessaatis biraan hambisiin hiini gammee irratti akka takkaalee akkuma dura odeechitetti odeechi. Ani birrii tokkitti ittiin baasu. Kiniini birrii shantamaatu ishiitu bitatee dhufa. Suma mataa keetu naan jedhani soban dubbadhu nan du'a malee. Ana takkas jedhe. Ishi galatoomin ishi dhiirumatu kiniini namaa bitee dubartii biraatti miti. Waaqayyo isaa eebbisu jecha keetiif. Kana sirraan eeggaluuti mageette ishee. Namni sirraa akka sirraa loofa keettee miti baga maqaa qaba. Ooma waan amma namni dhalaa dhufu miti. Dubbadhatus ofirraa dubbatadhu sin min jedhiniiti. Gammee ati maaliif iccitii dubartii akkanatti gadi baasta? Nadheen jalan kaatiin ofirraa dubbatadhu. Akkasiin inni dubbatamuun isin tanna yaadanii akkas jedhamaani. Ofirraa dubbatadhu. Har'a sirraa dhaabbatu nadheen jalan kaatiin. Homaan dubbatadhu. Ati jette moo hin jenne gammee ati maal dubbanne? Burtee jette moo hin jenne burtee? Akkatti jedhama jettaa ati obboleessa koo dubartii annatu kiniini bitaa fi naamni. No akkasii miti gammee jette moo hin jenne? Hin jenne ka akkatti jedhaan ijoollee jedhaan akkatti jedhaan akkatti jechi jedhamaan. Okay hariiroo siif tigisti gidduu jiru jira? Kan obbolummaa malee homtuu hin jiru kan biraa ijoollee. Okay. Hariiroo barbaadanii iddoo nama biraatti wangeela qabbee santaman qabbee waan barbaade qabbee sin kakadhaanani. Okay obboleessa koo karaa nagaa. Burtee ati maati jibbaa? Warri akka leeftanii maqaa balleessu ragaa fudhadhaa yookaan immoo dubbiin gara keessan deebuu qaba. Please callisa gaafadheen tumu.
Kana booda jechuudha maqaa mucaa kanaas keessatti yoo sagalee inni si wajjin haasa'e hin finneen alatti maqaa mucaa kanaan kaasin kalas. Sagalee ku fidaa fi barbaadeen garuu maal burte maal Burte akkamitti gammeen kanan godhu ani gammee nama biyyatti reessa beekuudha gammee nama kabaj akkamitti kana odeessita fiddeetu akkamitti maqaa gammee balleessita rabbi. Shiitiin na kadhachaa jiru. Sagalee fidi ragaa fidi burte ragaa dagala Oromoo sinama. Hin jedhu gammeen kana. Akkatiin Hin jedhu gammeen barbaada. fuudhamaan jira malee kanan jedhu dhugaa rabbi. Gammeen nama illee tuffatu hin jedhu irra hin jedhu anuun Sagalee fidi yoomuu sagalee fidu ta'ee bagatti cabsa dhiirumatu dubartii akkas godha baga akkas baga maa jala kaatti baga yoo sagalee fiddan ta'in afuufina akkuruma. Ayyaantu miira keessaa baay'een fidhiiraa dubbatu. Ayyaantu akkasii miti miira geeffadhu. Inni hin jenne jedhee wangeela qabatee haa katu. Isiillee hin jedhettee wangeela qabatee haa katu. Dhugumaan jarri kun qulqulloota. Yookaan immoo maqaa namaa keessa baasa inka kan la dubbii borce kana nurraa dhiisa. Gammeen nama kana nama haasaa yookaan ula. Gammee nama shiisi keechanu fidii kootu keechana dubbisi nama taa keessan gadi dhaabee cilii keessan gadi guura shalloon hundi gammee jala dhattee hoogan galatte malabbaa keessanii godha. Nama burchaa sagalee tokko illee hin deebisneef dhugaa dubbachuudhaa fi kaleessa bilbila akka tasaa kaaseef malee sagalee shiinaa qabda yoo hin deebisneef garuu hammeenya dubbatu. Dhaggeeffadhu sinitti himaa burte hin waxameen gammee abbaa dhuftee dhalaa dhuftee si jala qabattu takkatta fi lafa shiifaa hin tolchite gosh. Maal gochuulee gadi foonfattee Eski tokkicha jallisaamee waciinaati taragaggaasaa yoo dhuma Ayyaati safaan keenyutuu mana koosi galchesi. Iji tokko dhaabbadhu rakkoon qabu.